ሰላም ኢማን ነሽ? ኢማን ነኝ። ማን ልበል? ሰይድ ነኝ። ሰይድ ሰይድ አቡ ጀሚላ ነህ? አዎ አቡ ጀሚላ። የት ነህ? እዚሁ አዳማ። የት ነሽ አንቺ? እኔ ወደዚህ ወደ ቦምሳ። ጋይስ waanuma ajaa'ibaa ta'e Sayidoon haadha mucaa egaa kana dura Sayidootirraa dhalche jedhanii gara Itoophiyaatitti dhuftee jechaati kan jirani. Egaa kan argee akka intala kana ta'edha kan dubbatamaatii jiru. Dubbiin kun dhugaadha moo soba kan jedhu gaafii guddaadha jechuudha. Hunduma keenya fuuyii. Egaan intalittii irratti dawwalee raawwatee gaafataatii jira jechuudha Sayidooni. Imaanii ati jechaanitii ture. Jennaan ani imaanuma itteeni akkuma beekamoo intalli akka gara biyya kanaatitti egaa Yamaniin keessaa akka nagarantti dhufteeti jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Sababa maaliitiin akka dhuftee egaa abbaa manaa ishee faana wal dhabdee mana hidhaa galtee mana hidhaarraa gara biyya kanaatti akka dhufteedha kan dubbatamaatii jiru jechuudha. Maashaallah dubbiin kun dhugaadhuma taananii Sayidoo fi Sumayyaan akka walitti deebi'an guutumaan guututti jara murree akka amannu nu taasisa. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti dhaggeeffataati turtanii Sayidoon intalittii egaa ilmoon dhalattee Sayidoon ilmoo dhalee jira Yaman keessatti sayyuu haadha mana namaatirraa jedhanii raawwatanii dubbataatii turanii akkuma beekamu DNA'n akka ilaalamuuf jedhamee gara biyya sanaa deemee Sumayyaan illee deemtee inni illee deemee namoonni baay'een akka salaamii akkasuma namoonni baay'een egaa waa'ee kanaatiif akka jooraa yookiin immoo dhama'aatii turanii ni beekna jechuudha hundi keenyayyuu egaa. Intalli kun immoo Sayidoo faana hiriyaa yookiin immoo Sumayyaa faana akka hiriyaa taatedha kan inni dubbataa jiru. Barga diraamaa isaanii yookiin viidiyoo isaan kana dura ittiin hojjetaatee tura waa'ee akka diraamaa fakkeessanii argeetiin ture ni beeka jechuudha intala kana durayyuu. Gin maashaallah baay'ee irraa bareedeera jechuudha intalli ndawmu yeroo duraa akkanan jirtu amma sirriitti irraa bareedeetii jira. Inna intalittiin akka hiriyaa isaanii taate dhagaa kan dubbatamaatii jiru bargit hiriyaadhuma isaaniitii hin beekna namoonni baay'een keessan hin beektu abdiin qaba waan diraamaa kana dura isaan hojjetaa turan yoo kan beektan taatanii hin beektu jedhee abdiin qaba. Egaa Sumayyaa faana yeroo wal dhabne yeroo maal eddee Sumayyaa fi Sayidoo wal dhabuudha. Ani yommoriif nagarramaati ture jechuudha. Sumayyaa fi Sayidoon lakkaa kana dura wal dhabaatee turanii wal dhabuudhuma isaanii jarii jechuudha dhugaa dubbachuudha fi wanti sooshaal miidiyaa irrattii fi wanti lafatti ta'u gonkumayyuu walitti hin dhufu jechuudha dhugaa waaqayyoo sooshaal miidiyaa irratti namni kamiyyuu jechuudha amala gaarii argisiisa amala bareedduu jechuudha. Garuu lafatti immoo amalli namni tokko qabu baay'ee garaagarummaa qaba sooshaal miidiyaadhaan hedduudhuma tokko nama dhiba jechuudha. Innaan nuti aniif Sumayyaa wal dhabnullee akkasuma innaa isee faana ittiin jennu gaafa manaa baatee isee bira turtutu jira isee faata walitti nu waraarsee walitti nu deebisa mana jechaatidha kan ture Sayidooni akkuma sagalee isaarraa dhaggeeffataa turtanitti. Egaa intaltiin akka gara biyya Yamaniitirraa as dhuftee as jirtudha. Isiin kun akkasuma immoo intalittiin Sayidoodhaaf ilmoon isiin deesse kan Sayidootii Sayidoorraa dhaltee Sayidoo dhalfatee qaba ilmoo qaba jettee Sumayyaan akkuma dubbataatee turtetti. Akkasuma immoo namoonni baay'een waa'ee kanaa baruudhaaf jedhanii dhiiga isaanii ilaalchisuuf jedhanii baay'uma tokko dhamaatii akka turan hundi keenya hin beekna dhagennee jirras jechuudha. Egaa amma intalittiin kun akka abbaa manaa ishii faana wal dhabdee sababuma waa'ee daa'ima kanaatirraan kan ka'u abbaa manaa faana wal dhabdee mana hidhaa galtee mana hidhaatirraa immoo baatee akka gara biyya kanaatitti yookiin immoo gara biyya Itoophiyaatitti dhufteedha jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Kanas immoo kan argee yookiin as jiraachuu ishee
yookiin immoo rakkina achitti ishee mudatee as qaqqabde kana kan argee as jiraachuu ishee kan bare eenyudha intala ishee kanadha jechuudha. Egaa Sumayyaa faanas akka isin walitti araaramtan akkasuma mucaa kana intalattii kana wal qunnamtanii raawwattanii mucaan kunis ilaalamee Sumayyaan akka sitti araaramtu akka walitti deebitanii anatu taasisa jettee raawwattee waadaa galteef jechuudha Saidoodha akkuma argitanitti. Egaa inshaallah Saidoonis ofitti amanamummaa qaba waan ta'eef egaa intala kana faana reekshinii inni qabu hin jiru wanti inni raawwate tokko illee hin jiru. Mucaan sun immoo akka ilmoo isaa hin ta'in guutumaan guututti inni obbeeka waan ta'eef intalittiin bakkee isin tuttuutti akkuma argitan silkiidhaan itti dubbateetii jira. Eessa jirtaa jedhee gaafateetii jira. Bakkee jirturree itti himteetii jirti. Egaa Yamaniin dhuftee raawwattee Itoophiyaa keessa akka jirtu barameetii jira dubbichi. Bakka jiraatullee iddoo jireenya isheellee naannoo jiraattu sanallee itti odeessiteetii jechuudha. Adaamaa keessa dhagaa bargit kan isheen jirtu Adaamaa keessa naannoo itti jiraattu sana naannoo sanatti odeessiteetii jirti jechuudha. Kanaafiyyuu egaa inni hundumtuu wanta barbaachisu hundumaa innuma sana silkiidhaan gaafachuu barbaannan namatu na bukkee jira jetteeni turte. Bargit amma inni achi lukaan deemee iddoo isheen jirtutti dhaqee raawwate. Yookiin immoo nama tokko qabatee bakka isheen jirtutti dhaqee viidiyoo sirraa waraabus hin danda'a. Viidiyoo malees immoo waan jiru haasofsiisuu danda'a jechuudha. Erga as jiraatetti namni as jiru tokko yookiin immoo iddoo kanaatiin jireedhee erga namatti himee bakka inni jirutti dhugaa ofii baruudhaaf jedhanii raawwatanii bakka namni sun jirutti deemanii dhugaa ofii baruu kan caalu hin jiru. Dhugaa isaa baratee raawwatee Sumayyaanis immoo dhugumaan dhugaatti wanti kun garaa ishee qabee waan kanaaf jettee raawwattee isarraa fagaatti yoo taate egaa kun ilaalamee fi akka jireenya isaanii karaa fuulduraa waliin jiraachuudhaaf haala mijeeffatan hawwii isaanii qabna. Ijoollee kanaafis jedhanii raawwatanii ofii isaaniitiif illee aga ammaatitti akka wal hawwaa jiranidha kan argaatii jirru. Ishiillee haa ta'u isallee haa ta'u hanga ammaatitti wal hawwaatidha jechuudha kan isaan jiranii. Jireenya isaanii kaleessaa akkasuma walitti deebi'anii ilmoo isaanii waliin guddifachuu ilmoo haaraallee ilmoo biraallee waliin argachuu yaada akkasiiti jechuudha kan isaan qaban of keessaa. Akkuma arginutti isheen illee gaafa nama tokko faana inni walitti kala'u gaafa nama tokko faana inni walitti dhiyaatu akkamittiin akka isheen aartii raawwattee dubbii kaastu argitaniitii jirtu. Samoona darbe immoo argitaniitii jirtu akkamittiin aartii akka isheen dubbataatii turte akkam akkasiin taatee turte. Even keessa darbee fuula isiirraa mul'ataatii ture jechuudha. Fuula isiirraa mul'ataatii ture baay'ee fuulli isii jijjiiramee waan ta'e bakka akka wayii tattaate iji ishee dhiita'ee jechuudha. Akka waan bo'aa ooltee yookiin akkas taatee waan tokko rakkina wayii ishee mudateeti jechuudha kan isheerraa mul'ataatii jiru. Kana hundumaa kan taasisaa jiru maali jaalala jechuudha. Jaalala nama kanaati. Waan jaalala isaa qabduu fi osoo jaalala isaa qabaachuu baattee isa hordoftu osoo jaalala isaa qabaachuu baattee lafa inni geeyyuu hin geessu jechuudha. Garagalteetu iyyuu isa laaltu waanuma jaalala isaa qabduuf akkasitti isa faana dhamaati. Waaqayyo immoo naannessee walitti isaan haa deebisu.